ما جلوان دبر دو غورتي ولن ايي استاذ نو تمرا فني دي فما وجل انا سيت كنيرا ان دبر توجو لنا تشجت وچا رفته باريدا سوري نمو وان بايدا تاغاني يو ادفات ام غاري نتي فكاسو اوتو شيرت غود اني تشفني باريدا شير غلا جولي ما تو كومباتي منو باري كوتا لاتي وابرنا ابو مواز يوجراتن كوتا والغلاس جلا نبرسيسا اوبوليسه كيساني دوغا انغا فسينيتا بيكمسي انغا فما كتسما متي ربي سين برسيسه يوندو غوري اسني دي فمانغا فدا اسلام غوتو دي فمانغا فدا ربي اللي دي فمانغا فدا اسمو دو ما تشودا والله اسم ورا غري شهاده مو والله بالله ربي كو كيسو كو نارغا تكاما كاغيسو وامل دو امتو دو بدمبيكو دو بچو بالله هنجرو دو بچو عامل لينكم يونغرو مبلس نكاجل فدا استاذ نا مي شهاده ما جدي اتم تيجونا جراني ان نار سني بيتو استاذ استاذ ام استاذ ام تونو غلاري نتي تولو تو بكي جابي جرا تاسه قلبي نجابه والله قلبي نجابه استاذ وانا كابون غرغاري مو چاچو سنتي وانا كابون غرغاري انكو سنتي رلا علينا استاذ ام زيرو باي انكو سميتي بيكاسب كو سجرو تاوم بلا ما استاذ بكرم نكون نديرو استاذ ام زاچون يو شغوتينا ركان تكاكل ما تكو بدو بدمبيكو يو كو ساستي بكرم نجرو تيمي استاذ يو والله استاذ اكا والله ما كنت تغرف من كجيلا اسني قال وانا كبران كيكن استاذ امدان وانا كبرا فكيناف شمرا وجين فوتو كاتي ونان جدن رغوا اخلاق اسلام ما كان تاني انورا غامبا ربنا قجيچو انورا غابيرا جلقم مانن يو اخلاقاتي رغادا ربنا قجيچو ابو ماز ميره ابو ماز لا غچا موديتال نمتو كون غچنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حمزه قد سينيته ابو معاذ ماركه تو فكاده واسا سينني ابو معاذ ابو بكر بطا ابو معاذ ابو معاذ لا غچا تو اوبريشن انت بالله. السلام عليكم استاذ فرحان ديفما. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي جنتو كنا فيا جباتو ابو معاذ غچامي ابو معاذ اسين غچورندا كوبلي غورا نمنركو نمسلا اي تم فاستاس carranki jamoo kan nama biraati keessano masinum jedubadhanne wanna jenne hayyee bareeda ulfaadha galatoma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bagana ganjiratani yeroo baay'ee obboleessi kiyya yookaan hiriyaan kiyya mubaaraki ana kana nama magartee aliifi yookaan alqaaratu nuraaniyaa nama qaree ittiin fakkaatu maaliifi wajjin nyaadha wajjin dhuga waan ta'eef hin shakka quraanaan qaru kana ragaa rabbi ittiin fakkaatu waan isaan beekoni anna wallaale waan kana yeroo baay'ee beeyta hin dubbadhu kan kana amma waa'ee sagantaa shahadaa irratti wallaahi ustaaz Farhaan barakuma lama fi kudha saddeet irraa jalqabeen ijoollee onlaayinaan shahadaa qabsiisuu jalqabiyan garuu isa ammaa kana ijoollee yeroo shahadaa qabachuu kaate eenyuutti barbaada beektu ustaaz Farhaan Abu Mu'aazii fi Khaaliq kana nama biraatti dabarsa maaliif namni kun sheeka walirra jira nama fakkeenya godhatu qaba isin galaami ana amma asitti nama gartee duqeetiidhaa fi qimamii gurguree jiraatu biyya kana keessatti osuma gartee waan tokko dubbadhu warra ammoo gartee umrii isaa guutuu hayaata isaa guutuu diiniif of kennee hawaasa fakkeenya ta'ee jirutu jira osoo jarri kun jiran waan asirraa gartee duqeetiidhaaf wanni gurguraa yoon shaadaa qabsiisan irraan tolu maaliif ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب haqatti qaba isintu haqatti qaba waan kana yeroo baay'ee yoo gartan ta'e yeroo namni sagantaa garee shaadaa yeroo dhufe ustaaz Xaahir Galatoo faawwama isin faawwama kaleessa yeroo laalu obboleessi kiyya Mubaarak Musammaa Haji Abduu Walee fakkaatee ashhadu an la ilaha illa Allah yachisiisa annan gammadee yu'an rakkoon qabu wallahi azim annan gammadee baqa qabsiise shaadaa nu golbisiisee kan golbisiisaa nutti nimiga baris dhugaati wallahi lazim annan gammadee waa'een inaafaatti qabu si'a
Sini galee amma Mubaarak beektu yeroo waan tokko dubbadhe sukkaari dhibba kala waan isaan beeku jechi kiyya isaaf hin ta'u. Mubaarak bagallee shaadaa qabsiifte mee ishii namni gartee namaa fakkeenya ta'u tokko fakkeenyaama Mubaarak wal beekne warra as keessaa jechuudha. Eenyu akka sirbuu fi eenyu akka sirbisiisuu fi eenyu walii qaban asitti taasisa godhan sheekii tokkittiin aduwaadha biyya kana keessa Nasiir irraa jalqabee Mubaarak irraa jalqabee natti marsanii sirba wallaahi azim. Wallaahi sukkaara dhibba nagalchuuf natti naanna'anii bakka namni jirretti natti sirban. Maaliifi dhiibbaa meeqa narra gahaara jechuudha. Sheekiin tokkittiin as keessaa kan miidiyaa gubbaatti beekamtu. An kanan aarii qaba beektuan. Isa kana anatti illee nimne isinitti illee nimne as shahaadaa quba ol kaasanii shahaadaa qabsiisan. Baga qabsiisan rakkoo hin qabu. Garuu ammoo mee namni mubeen keenya shahaadaa qabsiise bor isa wajjin iskittaa dhahamoo. Bor namni mubeen keenya shahaadaa qabsiise bor isa wajjin yeroo sargi iskittaa dhahamoo moo akka keessan gartee bakka hawaasaa kana bu'ee waa baratee ijoollee shahaadaa qabsiisa. Kanan mee ashhadu jechuun ragaan maalii jennaan aboo namni jalqaba duraa guyyaa qiyaamaa ibiddirraa qabsiifamu haafizal quraani jedhe Mubaarak. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Osoo innis kittaadha osoo jiru inni sirbisiisu osoo jiru haafizal quraantu kan ibiddaa ta'e amma kuno. Mee an zollomameen jira. Akkan dubbiin tokkon dubbanne gamasii gamanaan natti iyya beeyta gaa sagalee Mubaarak sagalee nama shanii fakkaata afaan qabadheetin akka wallaalee ta'e dhaggeeffataaraan bakka dhuftaniyyuu. Sini galee waa'ee shahaadaa qabsiisuu irratti hattaa gartee namni hamma amane shahaadaa qabsiisuu qaba. Garuu ammoo namni haqatti qabu osoo jiru hundi keenya utaalee lafaa kaanii ammoo osoo hin jirtan osoo biratti shahaadaan qabsiisuun. Maaliif li'aannoo namarraa toluu qaba wanni kun namarraa bareeduu qaba. Bakka namni nama tokko gara gartee hidaayaatti waamu nama sana fakkeenya ta'uu qabaadha malee shahaadaa gartee namni amma qabatee ammaayyuu shahaadaa nama qabsiisuu hin danda'a. Ulfaadhaa galatoomaa kanuma kanneen qabuun. Jazakallahu khair. Bakka dubbiitu murtii araaramsanis no. Wanni sila jennaa Ustaaz Hamzaa waan jedhaniif qabu. Afdaliyyaan isaa kamtu caalaadha waan jedhamuuf jedhani malee wallaalanii miti. Namni muslima ta'e tokko shahaadatee beeku tokko namni harfi sirreesse jedhu tokko jechuun hin danda'a yookiin shahaadaa qabsiisuun hin danda'a. Garuu kan jarri jedhaniif afdaliyyaadhaaf ta'innaa waan jedhuufi amma sii gala natti fakkaata Mubaarak waan wal nama lolsiisu natti fakkaata. Abu Muaz illee jiru wallahi Abu Muaz waan jette jedhaati sana booddee waan ani itti butuusi qabame yookiin nama faccise rabbi nu fadhiisu nan dubbadha. Abu Muaz dubbadha ka. والله يعني ريف من سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ فرانيس مباركيس خالديس عبدي موسى رب إنه جرا كانوا ربي مو إنه جرا كان عبدي كينيا جدي عبدul ولدي كيسانو بجرات تاني ربي الإسلام ما نخن الحمد لله اللهم يا ربي لك الحمد لله نعمة الإسلام ولا نعمة القرآن أبناه أجرتك كسمة Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaan godhe galani sabato jarana wanni amanti ajandan ta'in waan ajandan waan intaan ajandan godina bi iznillah alif jannaan akkuma ustaad faraan jedhani namni shahadatayni ulaagaasi amanu beeko qube hunda si beeko khayti dalagu waa takka dubartii taatus dhiira taatus artee hundi siitu warra funyoo la ilaha illallah qabu jarana kanaan kufriin azala jirti waan biraati amma waan birabba kanarratti yani saayifin fitina kuma faraan jedhani namni la ilaha illallah beekena nama islaama taana waan kabaja maqaa itti godhuu fi namarraa toltu qabdi kijibnu namarraa tolu rabareedu kabaja ebar sheekh afini bro wali galle kubbaalee namarraa toltu utaalloon namarraa toltu uffannummaan uffadhu kunu mudawwariin namarraa tolu kabaja keenya nama qaama qabu gartee waan hundi akkaataa qabdi beeka jannaa Mubaarakis gee isaa sin beeytanii san keessa jira dhufte akka dhufte la ilaha illallah islaaman taane namni jaamuti namni akkuma faraanje namtichi san ulaagaa la ilaha illallah beekee jennaan gurbaan ati kaleessa qabate ofiifu shahaadaa qabachuu danda'e dhufee Mubaarak dhufee ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah jedhee yoo qabate waa takka gartee shahaadaa jechuun ragaa namaaf boo namni kun gaafa du'e yoo dhokeessee islaamummaa qabaatees jiraatees ni danda'a gaafa hawaasa keessa beekame yoo beekame iddoon itti awwaalamu islaama fuudha islaama dhaala qabeen seera gartee community islaama keessa galaaf jechuun gartee malee kaan akkasii kaan qoosaaf kasi jechuun qoosaaf jechuun jirana tana waan akkana ajajaan godhata shahaadaan kabaja qabdi islaamummaan kabaja qabdiif nama sheekotii ulamaa'i gurguddoo achi geessanii Mubaarak geessaatiin beekanii guyyaa yoo fedha ajandu masarraa bu'ee intala biraa takirri uffattuu dhufa geema waliin taphatan isaaniisi gartee
gahee qabate gurbaan islaamummaa rabbi haa gosu tana ajandaan godhatina boru deebi'anii atu islaamamatti sin jedhan yoo sin jedhan ammas ajanda godhatta waan ummataa jalan deemina jira kan meeha islaamaa taanu yaa feemasoota warak durirraa na beeyta hunda keessan isin rukuta dhugaan isinitti hima wallahi jaran amata 17 maal kana amata 10 maal wal beeyna akkanuma jiraachuu tana wallahi lazim namni mubaarak si booda dhufee islaamummaa tana baratee sirra beeku hedduu jira wallahi lazim asli namni dhufee islaamummaa tana si booda islaamummaa seene islaamummaa sirra beeku kasi barsiisuu danda'u jira walii galle hunda si haadha faaxees akkasumatti ta'e isii barsiisuu danda'u sirra guutu warra islaamummaa amata 3 faraan isin gubbaa taa'u kun ustaad faraan nama islaamummaa irratti gartee dhalatee gartee guddatee islaamummaa irratti ga uumame guyyaa keessa islaamummaa fudhate jirana maatii isaa midhame guddaa isuma guddaa kana islaamummaa fudhate qur'aana naafete hafazuu dadhabne rabbiin isaa laafisee hafate islaamummaadhaan kumaatamaan gartee ummata islaamummaa tanaaf godhu jira maal godhu jira naafete mubaarak asliin maal godhu jira isin maal godhu jira za'a diddame waan dhugumaan isinitti hima warri ummata kana gartee daangaa raayis gorsaa jiru isin jirana ani dur saayiba walitti turre isiniin dhiisen dhufu mana keessanillee dur ana yaamtan eenyu yaamtani amma nama heddumaati social media irra baatiin ramadaana dhufte mee sababa tana ta'ati jijjiiramaa jirana aniin kunis bar miira fadhinnaaniin qabaa caffaru ammoo rabbii kiyya gooftaa kiyya jechaadhaan jiran of control godha waligalle mubaarak obboleessaa ka amantii sana keessaa illee deemee amantii isaatillee innis achiin oofachuu jira waan sanis gartee rabshaa meeqa oofe waa hundan godhina jarana mee guyyuu numa jirtanii sadaqaas walumaan godhuu turre namni ummata kana social media irra na dura hawaasa kanaaf sagalee ta'u ture takka yeellamin jiru mana hidhaati anaa fiduu ture miidiyaa irra fiduu ture hunda jira kana fiduu ture miidiyaa gurguddaa irratti warra gartee mana hidhaa keessa jiru bilbilaan isinii kanneen warra Saudi Arabiyaa dhimmu ture godhu turtan jarana gaafa qaama saalaatillee gallakkiftan mubaarak warruma feemasoota kana gallakkisu ture jarana qaama saalaa dubartii gallakkisan kan dhiiraa gallakkisan gartee nama boochisan amma deemtee social meediyaan tiktokiin dhufte jarana anjarana yeroo gari yaa rabbi maaliif ummata oromoo kanarraa na goote yani ummata afaan oromoo dubbatu kana formaatiin firaa godhuu barbaada ustaada walaakin hin taatu afaan kanaan dhagiyaa waan fokkottu waan sharmuuxummaa sagaggaalummaa dubartiin teenya meeqaatu mana mubaarakii fi asliitis dhaqee waa meeqa dubbata jirana mubaarak dhugaa walitti himuun hin balleessu amantiis islaama anis islaama gahee dhiiraa gartee ba'achuun ilmoon tiyya seenaa ilmoo tiyyaaf ammuwaas maaliin dhiisee deema takkaa hojii tiyyan dhiifne takkaa hawaasa kiyya tajaajiluun dhiifne takkaa gargaaruun dhiifne jirana to be honest dalagadha biyya faranjii taa'ee mate 20 oliin jira takkaa sumunis namarraan barbaadu huuliin dalagadha amantii islaama barsiisu barachuu shahaadaa qabsiisu qaraasisu itti jira joolleen islaamummaa na booda dhufte qabatte narra waa baratteewu eeka ani gartee barumsa keessatti yoon anis hin baranne isiin baratte walqixa taana namni kaleessa islaamummaa dhufee fi ani deemnee walqixa taana jechuu waligallee na biraa dabarti jechuu jarana yoom jijjiiramna baatiin ramadaanaa gaafa dhufte obbo Shimmalin mudawwara uffata abiyyi mudawwara uffata jaalmarroo mudawwara uffata asli mudawwara uffata am mudawwaraan uffadha mubaarakis kun mudawwara uffata hundi keenya tasbii fi quraana qabanne yaa ganaa nyingeetaa ba'amam iqra bismi rabbika hundi gana gayyaa'ee jedha joolleen kiristaanaatis gana ustaada arguuf teessanii shaffanattee quraana nasiidaa raayyaa yoo quraana way beeytisaa'u nasiidaa walaloo adda addaa irra kaa'uu teessi bultii muraasaatu hafe nama dhaqqabatu rabbii beeka maybii mubaarakii fi ani addunyaa ramadaana kanan dhaqqabannu beeka jaran dhugooliin kun ajandaa wanta hatii miti shahaadaa walqa jarri eenyu mootummaadha mootokummaanis ajandaa godhuuf deema mubaarakis ajandaa godhuuf gareen shahaadaa ummata kanarraa adda waliigallee osoo gamtaan dhuftanii waliin dalayne wallahi ummanni social media irratti akkanatti hin jiraatu saahibban keessan amantii fudhata guyyaa baruu rabbiin irraa isin gaafachuuf taa jirana dhaggeeffattan jedheetumaan hawwa jirana feemasa ta'uudhaan waa takkan harkadhu jirana ati ka miliyoonni 5 si hordofuu fi ani namni 5 na hordofuu dasseem addunyuma takka irra jirra barumsa naan damalu oromoo miliyoonni 70 yoo gartee na hordofte beekumsa naan dabaltu umrii naan dabaltu bareedummina naan dabaltu narraa isin irreestu jara keenya waliigallee jarana waan khayrii haa dalagannu addunyaa tana wallahi yugartee guyyaa fuula rabbii dhaabbannu yawma yaquumu nnaasu lirabbil aalamiin amma waa isin gaafadha ramadaanaas dhufu jira yoon tokko narra isin gaafadhe shahaadatee inniif dubbattanii misin mubxilaatu siyaam wantoota soomana balleessaa yoon naa himaa jee
nama rabbi rahmata godhee fi naa hima malee meeqa wanni rahmata mee osuma jala naa barreessa wanti soomana balleessaa waa meeqa nikaa namaa waan balleessaa jira islaamummaa keessaa waan nama baasuu jira soomana waan balleessaa hajjii waan balleessaatu jira obbolummaa islaamaa waan balleessaatu jira jara keenya hajji gartee salaata waan balleessaati jira kana hunda eenyutu beeka ramadaani dhufu jira jarana ta'a wallahi hin deemtan guyyaa tokko rest and peace inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jedhanii simmattan suuftaan viidiyoon keessan ani waan isin hidhamu viidiyoon profaayila keessan jala jiru yoo ka rahmaanin gartee dallansiisu yoo taate yoo dilliitiin goone rabbiin guyyaa qiyaamaadhaa irraa isin gaafata jarana wallahi rabbiin irraa isin gaafata guyyaa fuula isaa dhuftan hin dhuftanii ni dhaabbattanii guyyaa atwalul ayyaam yawmul qiyaamaa jechuun guyyaa dhaabbatanii guyyaa ta'anii miti guyyaa san gaafatamuuf deeftan arra nama kuma afurii fi maalii wali qabamtan gaafa namni qur'aana hamzaanis qaro gaafa nuti shaadaa qabsinu gaafa qaraasifnu hin dhuftan gaafa geemaa nama kuma 70 80 60 dhufa ummata du'ee biyya lafaatii kaafamee dhufe moo anna dhiba jara keenya wallahi na dhiba carraa harkadhee janarra isinit dubbachuu jira malee hin dhufullee hin dubbadhullee isinitti addaa baanee jirra garee shahaadaa jedhamne waan rabbi nurraa barbaadu daleena da'awaa isinit godhuuf isinit dubbachuudhaaf ulamaa'in hin sodaatti isinit dubbachuuf hin sodan waay waan nu gootan jechuudhaafi arraba keessan achirraas nu deebistanii nu arrabsitan san sodaanna malee wal bira jiraannee boksiin firraa wal dhoorkina jechuu dhiiraa bar nutis jirana nama arrabsuu hin dadhabne dhukkee namarraa kaasuu hin dadhabne ولكن إسلام من سلم المسلمون من لسانه ويدي جرنا ادخلوا في السلم كافة إسلاما قبل إسلام ما جتشون مسكمو أججمو ربي بطامو رجرخين إسلام جتشون مقام تبر صلاتني تما ديمو متبر وربي سر برا برباد وان نبي جسر فين فرجو جرخين والله يا أيها الذين يا ربي يا ربي المان ما ربي وانجلو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته جرى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا المان نماو جرون الدنيا تنسين قوام سنين دقين إني قرتي وائي قرتي كان نمدقو شيطان سنين دقين جرى تيك توكين سنين دقين إيمون سنين دقين فيمسة توراف سنين دقين بكم سبرباد عملي بكم تيم بربادنا بكم سبرباد عملي بكم تيم بربادنا جرانا ربين قويا قرتي اسن قبه إن بطش ربك لشديد كالين سكبا تيرون سكبا كانسرين سكبا هرمكي قرتي ركوبة داتين سكبا سموكا كيميلا ميكا نما ميكا بريدا ميكا سر راقل ربين سبحانه وتعالى جرنا عمري نما ديريسي ربي سبحانه وتعالى وان فقطو غافا غرتي سدليسي فقطو من طال عمره وحسن عمله جرى الرسول نما عمري